here gaafa nu kenname kana limii kana akkaataa solvetti goonu. So jalqaba 0 enter itti goona. 0 yoo enter goonu just function kun maal ta'a? Here bakka kana 0 goonu root 4 qofa hafa minus 2 over here bakka kanas 0 yoo goonu root just 1 minus 1 become what? 2 minus 2 ta'a jechuudha. Over 1 minus 1. Why? Because root of 4 in 2 ta'a, root of 1 in 1 ta'a. Then yommuu walirraa hir'isne maal ta'a himni kun 0 over 0 dhufa jechuudha. So kanaafuu maal goona? Just method biraa fayyadamna jechuudha. So just root x square plus 4 minus 2 over just root of x square plus 1 what? Minus 1. Now the rationalize gochuu qabna jechuudha. Hima kana rationalize yommuu goonu just isa gubbaa jechuun rationalize harka lama fayyadamna jechuudha. Tokko isa gubbaa rationalize goona. Ka gubbaa yoo rationalize goonu just multiply with what? Root of x square plus 4 plus fuggisoo lakkoofsa kanaa jechuudha. Faallaasaa no fuggisoo faallaasaa jechuudha. Yoo minus taate plus, yoo plus taate minus goona jechuudha. Overall just root of x square plus 4 plus 2 isa kanaan baay'isnaa jechuudha. Then himni ka gubbaa kan inni waliin baay'isnu maal ta'a? Warra rootii jala jiru hin baay'ane x square plus 4 hin baay'a. Then minus what? 4 ta'a jechuudha. Then over what? Over simply root of what? X square plus 1 minus 1 just times what? Times root of here kan qabu x square plus 4 plus 2 just 4 fi 4 inni badu. Then himni naaf maal inni just x square over what? Over root of root of x square plus 1 minus 1 times what? Root of x square plus 4 what? Plus 2 to naaf jechuudha. So ammallee 0 yoo itti galchu hima kana 0 over 0 na dhufu. Maafi x square maalin 0 square yoo godhu 0 dha simply. Then ammallee hima jalaa kanneen yoo 0 itti galchu inni paartiin kun 0 dhufa. Paartiin kun immoo 0 dhufu jechuudha. Just here 0 kun 0 dhufa. Just root of 4 in 2 dhufa. Just here 4 dhufa. 0 times 4 jechuun 0 dhufa jechuudha. So ammas maal gochuu qaba? Hima kana salphisuu qaba jechuudha. Yommuu salphisu here x square over what? Over root of x square plus 1 minus 1 times what? Times simply root x square plus 4 plus 2 hima kan now ammas maal godha? Rationalize godha jechuudha. Rationalize yoo godhu hima kamiin baay'isuu qaba? Times isa kanaan baay'isaa jechuudha. Rationalize root of what? X square plus 1 dhaan plus ka 1 minus ture 1 godha over root of x square plus 1 just plus 1. So kanaafuu kun maal ta'a? Just isa kana ta'a. Then kan jalaa kanneen kunii fi kana yoo waliin baay'isne maal ta'a? X square akkuma jiru ta'a times root of what? X square plus 1 plus 1 just over less hima kanaa fi hima kana yoo waliin baay'isne warri square root jala jiran hin baay'am. X square plus 1 minus 1 ta'a. Then times what?
times root of x square plus 4 then plus what? Plus 2 ta'a jechuudha. So just 1 minus 1 in bada then x square qofaaf x square hin balleessa. Then himni kun salphatee maal ta'a? Radical of x square plus 1 over root of x square plus 4 plus 2 ta'a jechuudha. So liimii hima kanaa barbaanna jechuudha. Liimii hima kanaa barbaanna. Lim of root of x square plus 1 over root of x square plus 4 what plus 2 when x tends to what? X tends to 0. So here 0 bakka x yabuufna root of 1 plus 1 over here x 0 yookiin nuuf root 4 plus 2. This become what? 1 plus 1 over 2 plus 2 ta'a jechuudha. Then this become what? Simply 2 over 4. Then this 1 over 2 is should be our final answer jechuudha.